Mama tatare tano. Guddaan isin jira. Isin guddoodha. Calleewwan isaanii kun gargara akkamidha garuu? Kuma sadi. Akkasiiti. Callee kuma sadi. Kan abbaa gadaa kana bichaan beekan. Suuqa irratti maal dabalaka? Intini dhabe suuqa irratti bakka intini dabalchiisanii. Bakka kinoo kiraa fi gibiraa isa irratti dabalanii gurguran suuqa irratti. Kanuma fuudhanii kun asuma fudhatan. Akkoo asuma fudhatee achitti nagadan kaa'e. Oromatana jala shanii wajjira gurgurte. Asanii gadi baasu tu sadi shantama tuni lama shantama. Jala dhiyyeetti kooti qilleensoo. Maal lama bitadda? Waa qilleensa dhoosina fakkaata. Rakkatiin homaan taatu wayita. Namni hojii tana laali kaasii balaachisa. Maal taatu? Duuba kanarra. Oktee marqaa jechuudha ijoollee barsi. Lamaanuu jiru. Sabiin barbaada. Asiin jedhe ta'a afaan kiyya fudhatee tuffadhe callisee fudhadhe. Lamaan keetu ayi. Jiru haa ta'u jedhee sanii nuun nan waatta. Amma leezarii ilaalee yoon na takkan qabu. Nuti. Daantalee itti naa eebbisa. Qabnuuma. Daantaan illee itti bitta malee ani malee itti. Sibiila kana faana dabala. Innaa gatiiwwan meeshaalee nagaa fattanii fi kanneen kan fakkaatu jechuudha. Ammaaf kan gatiin eelee 600 jira jechuudha. Tajaajila gatiin isaa yaa gawaadhaa gara gawaatti dabaluus danda'a saniinis turuu danda'a hin beekamu dhaabbataa miti garuu eeleen 600 jechuudha gatiin eelee. Kuni dhaaba shaklaati. Gombisaan immoo 100 jabanaan birrii 70 gombisaan meeqattanii? Gombisaan bafshantama kino garanatti jechuudha gombisaan kanaani. Gullichaan oo meeqa maasar? Gullichaan meeqa? 150? 150 antinaan jechuudha antina. Gullichaan 150 girgiraan isin jirta jechuudha. Girgiraan 70 antini bichaan jira. Mandaja shaglaan 150 kubboon meeqa? 250 distiiwwan 70 na gatiiwwan bakka shaglaatitti jiru kana fakkaata. Kana jechuudha akka magaalaa Itaayyaatitti kun jechuudha na warroonni bakka biroo jirtanii akka magaalatti garaagarummaa qabaachuu danda'a garuu kun akka magaalaa Itaayyaatitti jechuudha warroonni naannoo biroo jiraatan yoo gatiin dabale garaagarummaa katamarraa jiraachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Innaa mammootu kinoo bakka qorii jirra jechuudha gatii qorii abbaan gadaa kun meeqa akka ta'e nutti himan isaanii abbaa gadaati qorii meeqa lafa godhee abbaa gadaa kana meeqa ayyi? Qoriin kun meeqa abbaan gadaa? Abbaa gadaa? Kuma sadi. Kuma sadi kan gurguraa'u? 80 Sadhumaa waaqan sadhumaa meeqa? Akkuma 90 jenne. Kaza gaafa mucattiin xiyya jarjareetan wallaaleen sayin waatiin irra tattaaniin dirta. Kinoo qorii bareedatu jira jechuudha akkuma sadiidhaan abbaa gadaatiin. Kun immoo qorii maalii akka ta'e illee hin beeknu buleewwan keenya musliimaan beekta waan ta'eef innaa kinoo kulee ho'ayyee. 35. Ana maal naqaati? Gurguraatiin jirtu ajira. Innaa kana fakkaataa qoriiwwan babbareedatu jiranidha gurguddaadhanidha. Kanaadha agalgiliin ni jira qonnaawwan ni jira masoobiin ni jira mooyyeewwan ni jira wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Kanammoo gatii isaanii tokko tokkodha isinii kan himaa agalgiliin meeqa akka taate qoriin meeqa akka taate innaa kana dhala meeshaawwan jiru jechuudha. Masoobiin biddeenaa jira warroonni bitachuu barbaadan ajajachuu dandeessanii lakkoofsa kiyya isiniifan teechisa jechuudha. Meeshaaleen baay'eetu jira jechuudha daanteeliiwwan illee jira.
Ana sii kana gatti Siida meesaati? ina coodar ishii bituu heddu sitti Masoobiin kun akkuma sadii jechaa jiranii. Karaa kee karaa jiru walitti yaattan. Qunnaan meeqayyoo ayyi? Qunnaan meeqayyi? Taajii kunni. Qunna 700. Kunoo. 700 jechuudha. Kun shan. Ah, Isii shan. Hodhaan isaa bareeda meeshaalee jechuudha. Loggoomamee jira. Duubanis daariin isaaniitis loggoomaan barbaachisu jechuudha. Qunnaa sanyii ta'e fakkaata qunnaan kuni. Yookaan gadaallee kanaa wajji siinqee wajjin jira. Siinqeen isin jirti boraatii maal jedhasanii. Qorii waan babbareeda walumaa galatti jechuudha. Qorii gurguddaa lafa godhe qorii. Innaa kana fakkaata obboleewwanii akka magaalaa Itayyaatitti jechuudha kuni. Warroonni bitachuu barbaadan jechuudha. masoobiin kun meeqa ayyi? Isa. Laanchi somaa goonna fedhii kee. Lamaaniif akka Masoobii daabboo akkatti inni bareedu jechuudha. Isa. Kuma lama. nama si kennu si ta'a. 2,000 jechuudha masoobiin daabboo kunoo kan asitti argitan kuni 2,200 jechuudha. Anu lamaaf soddoma. Agartanii bareedin kun meeqa? Inni 2,000. Lamaaf soddoma. Kunoo asitti kan jirtu tana galgiliin jechuudha 2,000 galgiliin tuni jechuudha. Akka magaalaa Itayyaatitti warroonni biroo bakka biraati viidiyoo kana daawwattan akka magaalaa birootti ilaalanii akka magaalaa Itayyaatitti jechuudha. Nuti kan jirru Itayyaadha. Warroonni Arsii jirtan jechuudha. Arsii magaalaa Itayyaa keessa jiraattan. Qoriiwwan kanneen jechuudha laata. Siinqeen jirti abbaan gadaa. Siinqeen hin jirti abbaan gadaa. Gatiin isaa madaalawaadha. Dhugaa dubbachuudhaa fi meeshaadhaan waliin gitu akka yerootiin. Qilleensa dhedhoosaa. Kun meeqa? Isii sagal. Laal kuni hodhaadha jechuudha. Duubaan loggoomamee jira meeshaan jechuudha 900 qunnaan jechuudha. Inqibiidha kan inqibiiti gingilchaa. Meeshaan ka ishii. Isin meeqa tu? Gingilchaa 300. Gingilchaa 300 gingilchaa migiraatiin jechuudha. Warroonni dagattanillee yaadadha biyya ormaa keessa warroonni turtanii viidiyoo kana akka biyya keessa yaaddattan abdiin qaba. Sadii mago. 300 jechuudha. Innaa masoobiiwwan kana fakkaataa kunniin 3,000 kan biddeena jechuudha. Kun immoo 2,200 jechuudha. Tuni meeqa jiru? Tuni. Kan bukaatu. Kumaaf dhibba jaha kiloo isheen tuni jechuudha. Maalidha isheen? Qorumaati? Kumaaf 800. Kumaaf 800 isheen tuni jechuudha. Mees lamu mooyyee Mooyyeen birrii 100 gatiin ishee jechuudha. Daanteeliin 450 si waraabne. Daanteeliin 450 jechuudha. Kalarii qaba. Akkaataa ittiin barbaadame jechuudha. Laal diizaayinii garaagaraatu jira. 450. Koo barbaadda? Dikkoon tan matan daamaa keessa laalla.